Share godhaga. Jirra jirtu. Assalamu alaikum jenne. Guyyaanis guyyaa Jummatan bira baga jiraattan. Sheekottiin dhiyootan dhukkee wal kaasu jirti. Anis waan san keessaan bu'u deema. Mizaana taaneetti gargar laallaa bikkadhuuti. Akka jabbee hoo maal ja'amaa takkanii jirti. Ilmi namaa kun gartee yaada negatiivis poozitiivis fuudheeti gingilcharra kaayatee ta gingilchaa gubbarratti haftuu fi ka gingilchaan tufidduu gargar baafata. Saniif ilmaan Oromoo kan addunyaarra jirtan hundi kan kiristaanaa waaqeffata ortodoksii bakka jirtanitti salaamanni onnee irraa buqee si haa ga'uu isiniin ja'a. Xiqqaa guddaan keessan manguddichaa manguddittiin qeeroo fi qarreenis alaa fi keessatti jirra alhamdulillah as geenye galata rabbiiti. Kanatti aansuudhaan ajaa'iba Sheekh Hamzaa jeetiin isinii barreesse beektaa. Saniif ilmaan Oromoo kan addunyaarra jirtan keessaafuu kan musliima taatan waa'ee kanarratti kan xiyyeeffattan dhiiraa fi dubartiin xiqqaa guddaan sheekaa shariifaan hundinuu keessanuu maali akka jabbeetitti isinii himaan. Saniifuu tana hedduu sheer godhaa akka jabbee ati sadii saatti yookaan quraanaa nuu dhufte yoo jechuu baattan. Isinii gala saniif Sheekh Hamzaan namaan dinqisiifadhu irraa tokko akka jabbee amantuu amanu baattu maaliif dinqisiifattaa jechuun ni dandeessan. Dhaggeeffadha. Xiqqoo barate fedhu guddoo haa qabaatu fedhu xiqqoo haa qabaatu. Hujii manaa isinii kanne sheekottiin biyya keessaa fi alaa fi Noorzi Ameerikaa tana keessaa takkaansi hin hafne. Kun gartee gama sheekotaati. Hamzaan ka dalagu jiru. Isinii gala qorannoo sheekotti raggane. Yes, I am agree. Dhugaasaati. Hamza ammallee gaaffii qabdu fuula duraaf waan beekumsa rabbii sii kanne gaafadhu namni taa waa'ee gaafata. Maal sheekottiin akka gartee hadiisa keessa Buhaar keessa Quraana keessa seentee fattishtu takkaa isii alaa fi keessatti hujii manaa kanneef jira jechuudha Hamzaan. Gurratti isin calawu. Takkaatti bantee yes bar yoo gartee namni takkaa gartee siin addaa kiristaanaa yookaan si dhufee ayata kanarraa gartee akkana jee si gaafate maal deebistaaf? Wanni deebisuuf hin jirtu jechuudha. Saniifuu qorannoo irra gootanii deebisaa fi hundasii as kaa'uun dirqama. Saniif deebisaas namni harkatanii jira. Sheekottii keessaa. Sheekh Hamzaa Naagiyaan deebisaa siidhaa sirriitti harkatee jira jechuudha sheekottii keessaa. Akka jabbeetti. Ammoo gartee tan gartee yoo kalata qabaatte itti sirooyti. Namni gartee sheekottii keessaa deebisaa kan harkatti sheekottii hunda laalu jiran. Hunda siidhaa gabbaanii takkaasii deebisaa qubsaan agarra. Dhugaan isinitti himaan. Maaliif waan akkanaan kaasin waan akkana kitaabaa fi hadiisa keessa waan jiru takkatti namni gargar baasu qaba. Baru qaba. Hai diin keenya waan gartee girdoo duubaatii miti. Ifaa fi bilisa diin keenya. Beekumsaan nakkoottaa isiniin jee beekumsaan waliin haasa'ina isiniin jee kaniin harke Hamzaa. Saniif Hamzaa biraan naageessan. Namni harkatee akka jabbeetti akka hawaasaatti gingilchitee ati harkate moon harkanne jettee watti gootaaf. Sheekh gartee Abu Khalid yookaan Sheekh Abdulaziz Muktar. Gurra dhaggeeffadhu sirriitti. Maal siin jee Hamzaa dhaggeeffadhu. Jajjaal jiraachuu isaa na Imaam sallallahu alaihi wasallam waqta eegaa attayyaatu baafate booda yeroo du'aa godhatu fitinaa masjiddaa jalaa nagee nu haa baasu je'ee kadhate jiraachuun isaa san gartee sirre. Eegana Imaam sallallahu alaihi wasallam
eega gartee du'aa tana godhate dhufuusaat kanatti jala godhuu qabdaa jechuudha. Kana wajjin tapha feetu gartee irraa si deebi'a Sheekh Abu Khalid yookaan Sheekh Abdulaziz Muktar. Sheekotti hunda harkeetiin jira. Waan yeroo dubbatan tansiseentuu fi tansiseen tan mizaanirra keessu jiru akka ilma namaa tokkotti ati ilma namaatirra tokko. Saniif yoo gartee du'aa san Muhammad sallallahu alaihi wasallam godhee jiraatu harka kannii siin jaa jechuu Hamza. Gurra si calawu. Ammoo maal qorannoo gartee sheekotti irra gaggeessite sirrii gootee siin jammaas. Sheekotti hunda hadiisaa fi hunda akka isiin fattistu akka quraana fattistu si gala akkas goote jabaadhu dhugaan sitti himan. Hay yoo gartee bakkuma gartee azaabaatii fi bakkuma jannataa irraa si himu malee backgroundii si bitaa digrii 350 barachuu eeganii baranne jaan. Abbaan fadhe gaaffii tanaaf yoo nu gaafatan tana deebisaan si jaanii ibiddaa fi bishaan wal cinaa kaayyatanii tattaa'uun sheekottiin hangas takka qara'uu danda'u qabdu jechuudha. Fayyaada isiin jaan akka kayyatti. Hojii manaa kan ta'eef hojii manaa si deebite kunoo namni si deebise Sheekh gartee Abu Khalid yookaan Sheekh Abdulaziz Muktar gurra isiin calawu. Akkana moo karaa miti? Akkana wal gingilchuu qabdi. Nama ina baarina nama beekumsaan na kottaa isiniin jee beekumsaan itti dhaqa. Kan gartee Abdallah Hararii jaan. Kan Abdallah Hararii jaan. Kan gartee Jaddal Xiqqaa jaan. Tana dalaguu keetiifuu isarraa dilii guurrachuu jirta. Inni beekumsaan na kottu siin jee beekumsaan dandeessu itti dhaqe arrabsinaan ati dilii guurratte. Hay dilii isarraa guuruu jirta jechuudha. Inninis waan yaadee waan kana godhe yoo gartee beekumsa itti qabaatee deebisaa isiitis itti qabaatee gartee hojii manaa sheekotti kan nuuf danda'u qaba. Hay tiichariin tokko istuudantii gizee qaraa'isu istuudantiin garii barka tiichariin beeku hoomworkiitti kanna nama kan adda baasuudhaaf sirriidha kun akkas jee yaadaan akka jabbeetti walii gallee saniifuu tokko abaartanii tokko wanni osoo hin ta'in sheekottiin teenya akka isin kitaaba keessa deebitee fattashtu godhuun barbaachisaadha. Azaabaa fi jannata bichaa miti. Addunyaan tun kitaabni keenya jiruu addunyaatiif jiruu akiraati oolof waa hunda keessatti saniifuu akkasi fattishuun takka takkatti sirriidha. Hay namni gaafii sii dhufe tara karaa miti. Hin ja'an hanga danda'anitti deebisaadhaaf gartee bifa tasgabbaawaan walii deebisuudha. Wal abaaruu miti. Wal wanni godhuun abbaa fadheewu. Isin amma bara nama tokko yoo jibbitan abaarsan gartee mullu gootan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam warra gartee gaafa miilli isaa wanni godheewu dhawan ka dhiigu. Rabbiin mee uummata kana maaliif si godhaa jennaanin dhiisi je'een. Silaa gartee tokko tokkoon kee sheekottiinis sabri imaana rabbi isinii haa kennu dhugaan isinii himan. Nattittillee qabi. Emotional waan ja'amu keessa seenuu dhabuudha. Namni kun gartee namni irra hamaatee boru tolaata ka boru tolaatee boru iftaan hamaata. Kun ilma namaati. Bani aadama nama hin abaarina. Bakka teessanitti hin abaarina. Bakka teessan yoo dandeesse dandeettii inni ittiin si dhufeen akkasi deebisuudhaaf yaalii godhuu qabdan. Ankana wanni isiniin jechuu jiru wal nyaachuu miti. Namni beekumsa sirra qabaachuu baatu dandeettii ittiin bakka feetee fidachuu danda'u qabda jechuudha. Saniif akkasii Oromoo ta'u. Saniifin gartee wal nyaatinaa wanni isiniin joobu wal gaafattaa walii deebistaa dhumatte. Yoo gartee deebisaa ishee bitaa mirgaan arkachuu dadhabde inni akka itti yaadetti sammuu isaa fudhachiisetti akkasuma fudhatenninis wanni biraata kan jirtu. Guyyaa Rabbii gartee galchiif ni galtiif. Saniif deebisaan ammoo gartee deebiteef Hamzaadhaaf deebite jeetii yaadammaan akka kayyatti. Isiniif gala. Usanii gartee wal abaaruu miti. Diin ka guddaa qarees, ka xiqqaa qarees, ka gartee jabaa ta'es, ka laafaa ta'es hundi keessan dhukkee wali kaatanii hangam takka dandeettii qabdaa isin fatanu jira waan san dhugaan isinitti himan. Way
akka isin kitaaba sheekootti manguddoo qabi hunda isiidhaa akka isin fattishamtu godhe sirrii beekumsa diini wanni kun exactly ani am agree hay hanga namni nama narrabsine hanga namni gartee waliin goone ilmi namaa waliin cabsinetti hanga nama gartee wal salphisuurra beekumsaan gartee akkanatti competition yoo gootan is good sana wanni isin jiru tanaaf isin dhufe akka yaada jabbeetu kunis gartee tokko nama gartee beekumsaan si dhufe ati afarsitee takka arrabsitee maal gooti dilumarraa gurrachuu jirtu wanni biraa takka wanni ati godhu jirtu hin jirtu diliin duraanii gartee nama afaaniin dubbachuudha amma harkaan katabuudha tana laala namni dur fardaan deemu xayyaaraan yoo deeme haraami jechuun hin jirtu amma gartee dur afaaniin dubbachuudhaan harkaan barreessuun isiitu haraam keessatti nama arrabsuun maanaa beeka diliidha jechuudha. Amma Oromoo xiqqeessuurraa if qusachuu qabdi. Waliin xiqqeessinaa waan biraa waan isin hin jiru. Xiqqaa guddaan keessan akka Oromootitti illee hundi keessanuu wal xiqqeessuurraa wal guddisuu laafaa keenya jabeessuu gartee itti himachuu wal gorsuu santu nuu caala. Saniifuu akka obboleessa keenya baanu diinni nafxanyaa tan gartee diqaala guddattee illee kunoo si gubbaa teessee si arrabsiti. Akkasii sagantaa taaniif ta'an walitti laaqu hara sagantaan tasheekkoottii tanaati saniifuu asumarratti isinii dhaafa. Yeroo biraatiin sagantaa walitti dhufnaan siyaasaati hundasii ilma namaati gaa hundasii maaf akkana beektaa nuti laal jarri Itoo 360 amantii isaaniitiif laal halkanii guyyaa haasawan achi keessatti immoo waan biraa haasawan siyaasaa fakkaatti amma fakkeenyaaf sheekkoottiin ta'e yoo siyaasaa aboo siyaasaa tana dhaabii jennaan amma hangan jarri amataa kanaan 150tti girtoo godhatanii ammoo girtoo san gartee sheexanni isaan halkanii guyyaa ta'anii Oromoo irratti kiristaanaa fi islaamaa fi hunda isaatitti gargaar walii hidhaa turan gaafni dura faca'ee gaafa dargiiti. Akka jabbeessinee mujjiraa beeka. Dargii gargar kutee sheexan qarxaasa gartee nafxanyaan gootusan wanni achi booda mallas itti dabre achi booda abiyyi itti dabre. Kamma jirullee akkasuma. Nama bakka toletti tolaa dalagijeen tolaadha jeen bakka hamtuu dalagetti habaadha jeen hanganum nuti ilma namaa eegataaneef sanitti beeyna. Jallatu diri ilma keetiin yoo jallate aboo qaceele ettaan yoo qaceele aboo jabaadhu ettaan akkana kanaaf akkana ilma namaa ta'uudha gabaabdutti dhukkee walitti kaafna yaadaaf ammoo wal cabsinee lafarraa wal duguuguudhaaf inuma sammuu qora qalbii kasii hin qabnu ammoo maal bakka jirutti jabaa keenya gorfachuu qabna jabeeffachuu qabna walaalaa keenyas gorfachuu qabna akkasii waliin jiraanna ilmaan Oromoo keessaa fi alaa tokkoon keessan ilmaan ayyaa akkana gaa maaltu isin dhagahama waan biraa saniif yeroo biraa walitti deebina. Alhamdulillah rabbil alamin as geenye akkasii gartee barri bara keenya moo amma booda Oromooti qilleensi ka Oromooti cabnee bakka cabnetti hin hafne bakka rafnetti hin hafne bakka kufnetti hin hafne amma booda Oromoon wanni sirraa barbaachisaa obboleessa kiyya kana jaalachuutti hin jiramoo jaalachuutti hin jiruudha qabsoon duraa tan amma gaggeessuu qabdu. Gartee qabsoon duraa obboleessa kiyya kana gasa jibbasarra yaannaan ati gartee qabsoo Oromoota biraatiif inuma yaadin. Wanni ilmi namaa dhiiraa fi dhalaa xiqqaa guddaan nama Oromoo tokko taanaan achirraa laal dhabamsiisuu jechuun maali? Du'insa isaa hawwuu fi bakka jirutti nagatti haa ta'u qaceelchuu fi sirreeffachuu irratti jabaachuu danda'u qabda. Kam Oromoo callaa baannaa ta'e. Ka gadaamessaan Oromtittii fi
gadaameessan gartee ficcaan oromtichaa dhaleen baan sinigalee saniifuu san gartee bakka jirutti garaa fi garaadha duudaa garaa walitti hin taanu garaa fi garaadha fuullee fi fuullee sanirra murteessi yaan tala dhalaa jibbansa dhiis yaalma dhiiraa jibbansa dhiis oromticha jibburraa dhiis waan fedhe haa hojjetu waan fedhe haa dalagu waan hawaasa irra dalagu akka hawaasa siinjoo hawaasa bakka takkatti waan irra yoo irratti hojjetu taate bakka takka qeeqanna waan dhuunfaadhaa immoo cabsuudhatti irratti hin deemin isinii gala gizee akkanatti isinii takka takkatti nama gartee waan dhuunfaadhaa waan piraayiveetiidhaa Oromoo cabsitu gartee san hin toltu waan hawaasa bakka takka irratti immoo yoo dabaqa hojjetu taate dhukkeerraa kaafna jechuudha kana harka wal qabanne keessaa alaan jaalalaan tokkummaan ka qaceelu ni qaceelchina ka gartee qeeqa fadhu ni qeeqanna ka gartee qabaa fadhus ni qabnaa jechuu barbaadeeti malee wal cabsurraa wal jaaladhu bakka jirtutti kiristaana ortodoksii waaqeffata Oromoo tokko Oromummaa fi waan biraati Oromummaa qofaa fi wanni godhan ka ortodoksii maaliif jibban Oromticha ortodoksii Oromummaa isaati ka waaqeffata Oromummaa isaati ka Islaamaa Oromummaa isaati sii gala sani wanni biraatii miti saniif wal jabaannee harka wal qabachuu danda'u qabna akkana gaa rabbiin gartee hayyootan keenya ha jiru bakka jiranitti haa jajjabeessu sagantaa hedduu jira taaraasu haasaa dhabnee osoo hin ta'in silaa mbeeytaa yeroo garii dubbii bulfachuuf irraa amma akka dursan ispiidiin deemuu irraa suuta jechuu wayyina beekadhu siyaasaan barana akkanuma gara galaa deemuu jirti akkanatti saniifuu wal qusadha oromtichi wal qusadha oromtitti wal qusadha maguddichi oromoo wal qusadha hankana dhaamse yoommoo gartee dibeetii yookaan gartee mormii yookaan falmii taate hojii haasaa warra koon qaba tamta diinummaa osoo hin ta'in ta oromummaa irratti wal falmina rakkoon qabu diinin barbaadde warri kaanis dhufee kan gartee dhukkee walirraa kaafna sammuudhaan gizeen siin jiru sani akkasin nagaa jira dhagaa ka gartee islaamaati assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh ka oromtichaa kan gartee waaqeffata ortodoksii irra deebi'ee bakka jirtanitti keessaa alaan jaalalti oromummaadhaa tan deemarra mu'ooytu bakka jirtu si haa ga'u siin jabbeen hadhoochuu nama tokkoof hin qabaatin eenyuuf oromtichaaf hadhoochuu nama qabduuf ni jira bar hay ka gartee bakka dhaabbatanitti nu weeraranii jettu tanaa jiraami mee ka oromticha kana maaliif jibbuudhaaf gartee fiigin sirreeffachuu fi jabeeffachuu irratti fuulleeffachuu danda'u qabda meeqaantam diinni meeqaantamii jira kan jibbitu asumatti tokko fidee bargartee korrapshiina dalaganii waa meeqamu siyaasaa wal keessan godhu korrapshiina dalaganii bara oromtichi kana dalagee haa nyaatu oromtichi bakka jirutti gura isin calau jabbeen kan isin hin jiru namni ga'ammoo sagantaadhaanis ni dhufu ta'a akka baharaa si fuutee siin kutti beektaa ta'u oromootu bakka jirutti oromtichi korrapshiinaami waan fedhe lafa oromiyaa irratti haa nyaatu ka mootummaa keessa jirus ka mootummaa keessa hin jirres gurra si calau jabbeen tana sitti himaa dhaggeeffadhu bakka fedhetti haa nyaatu quba wal qabuu dhiisaa gartee loon abbaa hedduudhaa gartee bagan galle jetti oromoon walitti himna nuti tokkoon oromtichi naa nyaannaan fedhu korrapshiinaa fudhate fedhu karaa malee fudhate oromtichummaan naa nyaannaan aboo oromtichummaan haa nyaatutti baraamata 550 qabsoo oromoo abbootiin teenya qabsooyti hay si gala kun qora qalbii si gaafata maali walirratti as deemuun no way lafa oromoo irratti hay diinuma harkaan seeniin ani akka jabbee karaa nyaate karaa malee nyaateef haa nyaatu haa fudhatu waan rabbi agarsiise oromtitti
gartee gaddaabeessuma oromtichaatiif oromtitti abbaa garaatiif haadha garaatillee haa taatu oromtichuma haa ta'u. Akkana yoo kun isinii galuu baate akkamitti isinitti himna? Hai. Walirratti dhaabi walirra si geessi. Oromiyaan si geessi amata sibira kuttee amata 150 alagaadha gartee lafee juuddaa taatee ittiin jiraachisu jirti. Arra kee gartee akkaan fudhate akka malee fudhate wanni akka ibiddaa walitti uftan hin jirtu. Taana wanni isin cabse. Isinitti hima. Nin dhaaba jeeti sagantaa fuutee siin deemti wanni Oromoodhaa. Isin haa galu. Wanni Oromoo fuutee siin deemti. Dhaabaa waa walirratti. Shayxaanummaa tana dhaabaa. Maaliif shayxaanummaa taatanis waliif beeyna. Tokko tokkoon keenya keessa alaa wal beeyna. Barri bara gartee sooshaal miidiyaati. Eessatti udaanta, eessa ficcaanta. Waan akka hawaasaatti dhukkee walitti kaafna. Akka dhuunfaatti immoo rakkoon qabnu miti. Akka dhuunfaatti. Waan hawaasaa immoo tuqaan hayyamna. An oromtichi abbaan rabbi kanneef alaguma harkan seenin diinuma harkan seenin hay fedhu kana jaalatu haa ta'u fedhu kana jibbu haa ta'u oromtichuma gadaameessaan oromtichaati fi ficcaan oromtichaa dhale haa ta'u namni san haa fudhatu haa nyaatu fuularra baatee ija barbareetti sitti hin ta'in sii galaa walii haa gallu barbaree sinitti hin ta'in haa nyaatanii way maal taate oromtichummaan naa deeqifate naa qufee moo bakka fadhaa jiraatu hay akka jabbeetu bakka fadhaa jiraatu rakkoo irraan qabu hawaasuma kiyya gartee hin ajjeesin hawaasuma kiyya gartee waan hin jirre gartee faradaan maneedhaatti hin darbin hawaasuma kiyya narraa hin reebin waan hin jirtu Oromoo irratti hin hojjetin hay haa nyaatu karaa tokkoon siin deeyin oromticha bira dhaqe oromticha bira sii deeme bas akkasi yaadi gartee gizee kana quba nama qaba akka harti gartee ija keessa nama fiffituu deemtu meeqaatu gartee ijati jetti as deebi'ee ijati diru jira sana beekuu qabda. Bishaan kana maaltu kana goosa jennaan waan keessa jiraatu wahuma keessa jiru sanu bishaan akkana goosu jiru kana yoo waan goosu kana keessa ol fuune hoowi keessaa baanu gartee buquqaa fi gartee qashinaa fi gartee gaarbeeja hundaatu dhagaa san jala wali qabamee jira. Bishaan xaliila deemu jiru bishaanummaan ga'u jiru keessa ol fuunaan bishaan sanuu ni booraawoo gaarbeejaatu itti hidhama achi jala jira bar hay tana sirriitti himna. Dhaabbadhaa gad dhaabbadhaa takkarra lamarra bakka jirtanii ijji Oromoo keessa alaan akkanatti isin laalti. Hay waan dalaydan kireedita isinii kanneen abbaa fadhe bakka fadhe antii keenya yoo ta'e illee oromticha taanaan kireedinni namni hojjetee ni ta'a. Badiirratti hojjettes ni ta'is. Hay waan gaarii hojjette gaarii jenna. Badii hojjettan bakka jirtani badiidha jenna. Oromoon tana saniif namaan kutti fuutee namaan deemti Oromoo too asumarratti isinii dhaaba ni beektan yeroo jabbeen takka gartee wanni haasawu beektaa jinninis hedduudha gartee jinni kamma ka gartee maqaa badhaanee fi kamaarree fi maarree qabuun nu dhufee uummataatu naasitti hima kafaan Oromoo beeku hunda meeqaa jira ani amma duraan isinitti hime oromtichi ficcaan oromtichaatiin hin dhalatin dhaggeeffadha ficcaan oromtichaatiin hin dhalatin dhiinuma gartee limuuxii fi minilik gartee faarsuu irraan deebi'u ficcaan oromtichaatu hin dhalini abbaatu haadhatti hidhaamee eegaa haadhatti hidhaame sigala haati kabiraatirraa akka gartee fuutanii beekti ammoo katti hidhaame sani maqaa sanii yaamti. Oromoon tanaaf maal Oromoo kitaabnummaan islaamaatu haadha gartee ilmoo haadha qofaa ittiin kakataa
eessarraa akka fidde si haa galu eessarraa akka fidde walii gallaa kanaaf oromti badhaanee fi fedhu gartee caccabsaallee haa qabaatanii wan oromoodhaa san dhiisi eenyusaa qeensichi tokko maqaa isaa duraan nama charchi keessa ture diyaangiidha tana jee ta badhaanee jettu tana oromoo dhiisi sareen soogiddaan laalme soogidda afaan amaaraatiin jabar soogiddaan isin nyaattu soogiddi itti laqaniif na alaabu shaklak jaaniin jechuudha. Sani oromoto saniif taragaa dubbiin dubbii rabbiiti gad dhaabbadhaa isiniin jenne oromoon ka keessaa fi ala jirtan ka gartee waan kana viidiyoo kan agartan walirraa dhaabbadha oromtichi taanaan haa nyaatu ma bineensetti tahaa tana wanni ta'e qofa oromoo yoomi jedhe yoo miidhaa oromoota irra gaggeesse san gartee akkaataa itti gaggeessu oromoo irraa akkana dhaabbadhu jennaan sinigala saniif harka namaatiinis ibidda qabachuurraa sila waa xiqqoof qusattanii gaarii ture cinaan tokko gartee harka namaatiin ibidda qabachuu barbaada kagari immoo ibidda san dibaasan toofii barbaada achitti daaraa qilleensitti afamee gartee bubbeen fuutee achitti ta'uudhaaf rabbiin gartee hunda keenyaa bakka jirtutti guyyaa jummataati khayrii bakka jirtutti isin hawwina hamtuu takka hin qabnu nuti afoonillahi namni nutti aara qabaatanis kagartee nuti aarallee namatti hin qabnu namuu yaada dubbata guyyaan jummata sanuu bakka jirtanitti oromtitti yoo aaranuu qabaatan gartee dhiifama gartee nuti immoo isinitti hin qabnu ilmaan oromoo tokkotti aaran qaban akka jabbe takka waan siyaasaa dalagan siyaasaa si deebisuma siyaasaa si deebisna dhumatti sanuma yoo ta'e waan siyaasaa irra dalagamu akka oromootti nam tokko irraan qabu alhamdulillah rabbil alamin saniif oromoodhaaf qulqulluudha oromoodhaaf rabbi gaditti oromoof jiraanna oromoon bullaasi oromoon lafeen teenya hundi oodha sani lafti teenyaas handhuurti finfinne warri qabeenya qabdan rabbii ja'aati galaa finfinnetti gaafa jennu yaadattu amataa promotion tura moo sadii dura namoonni dandeeytii qabdu finfinnee tana galii finfinnee tana si gabroomsee amata 500 finfinnee si gabroomsee arra gartee finfinnee waa xiqqayyuu shurufkaa oromoo gartee tokko bara maa'u billichuma gartee shurufkaa oromoodhaa gizee billichuma shurufkaa dhagaan bar shurufkaa dhagaan tanarratti akkaataa minilik safaariinii fi warreen gartee nafxanyoonni akkaataa gartee ittiin si balfuu deeman ummanni gartee qunxaan dhufe kun kana nuti jibbansa isaaniitillee hin qabnu bar silaa namooma sabaa sablammootaa qabaatan jedhu rabbiitu gartee isaan haada isaan hidhan gartee rabbi itti deebisuu jira alhamdulillah rabbil alamin tanaaf jaa abiyyi karaan inni ittiin dalage direct or indirect waan gartee namni biraa dalaguu hin dandeenye dalage kan kireedita qabu dhugaa dubbachuudhaaf takka jabbee baasee hin himu ni beeka oromtichi dhugaa oromtittiin dhugaa bakka jirtu ni beeka hojii inni hojjete ammoo waan gartee oromoon gartee irra jibbites ni beekaas oromtichinis si haa galu kireedita bakka jirtutti abbaan fadheen hojjetu dhugaan sitti hima abbaan fadhe waan bakka inni gartee hojjete tana hin hojjetu abootis maal taate bara nama kana jibbitu waan isaa kan nuufii danda'u qabda jaalattuus qiyaasa isaa kan nuufii danda'u qabda akka jabbee yeroo hunda wanni beeku qabda si haa galu qora qalbii si barbaachisa oromoon bakka lamatti sadii ba'uun isiitu gaarii dhaa'u yeroo takka siyaasaadhaaf is very good nice maaliif silaa bakka takka dhaabbanne jibbansan baanu bee siyaasumaanu bara gurupiin takkas wanni taate siyaasaan dalagamu jira kar tokko yeroon fageessee laatu
adda wanni ta'u bakka takka jirtu immoo. Nafxanyaa laala bakka dhibba takka jirti wanni isaanii takka dhugaan isinitti hima. Kana baruu danda'u qabda. Wanni gartee propagandaan halkanii guyyaa ka gartee jibbansa wanni godhan. Isaaniif nurra wal jibbaa'u isaan miti eenyu jibne nuti wanni keenya. Warra silxaana qabu Oromoo jibtu gartee Amaara ajjeese bara. Itti maal haasoftu? Hin qabdu warra Oromoo nuti abbaa fedhee bulcha. Homologee haa ta'u abbaa fedhe. Shayxaanni yoo nagaa ta'ee dhufe haa bulchu. Laasitti akkana laala. Kanaaf ammoo maal warreen gartee maqaa badhaadhee fi marree baafatan kun qorannoon dhiigaa irra gaggeeffamuu qabdi. Tokko tokkoon kee wonderful. Baga jiraatte gartee qeeroon finfinneedha. Baga jiraattan bahaati dubbadhaa. Tokkicha Oromoo godhe akkaataa itti gartee sooshaal miidiyaa isa saaxilutti akka sabaa sablammin afaan Amaaraatiin dubbattee obboleettiin ta'in takkas jiraadhu. Quuqaa namarraa caccabsuu danda'u qabdan warreen afaan Amaaraa beektan. Garteen silaa sirri ofirraa cabsina. Gartee Itoo 360 tana faafuudhaati takka takkatti Amaaranyyaadhaan sommanni kun siyaasa jirtam yaa sabaa sablammoota laala jarri kun siyaasa jiramu amanti jiraa. Isaan Itoophiyaa jaani wanni isaan amataaf mooshan irraa dubbachuu jiran tun Amaarummaa gartee zarayyummaa sani moo akkamii saqimaantii hoo maaliif akkana jibbanii eenyu shinaasa moo maaliif akkana jibbanii sa'a gahoo maaliif akkana jibban kana ajandaa fuudhii lafa kakkaa'eef yaa tan gartee afaan nafxanyaa beektan ka afaan agoo beektan akkasii yaada takka takka lafa naa kaayaaf bakka na nyaattu hunda warreen naa hooyxan akka Oromoon galatoomaa isinii jechuu barbaadu. Ka gartee sooshaal miidiyaa kana gubbaarra jirtan. Ka dhiiraatis ka dubartiitis. Maaliif? Namni yoo ceequu siraa cabsu si tolaa jechuudha. Sani gaa Oromoo ta'u. Akkana dalagatti talma keessa jirra. Alhamdulillah guyyaa jummaa gaarii isinii haa ta'u. Jibbansammoo walirraa dhibsaa. Rabbii keessa sodaadhaa. Oromtitti jibbiturraa, Oromticha jibburraa gartee wanni ta'in beekumsaan ammoo gaaffii fi deebii walteessanii wajji haasa'uu danda'a. Abbaa fedheef kan waliin arrabsinetti kabajaa fi jaalala keessaa alatti rabbii jecha ka waaqa sodaatus waaqatti ka waan itti amane gartee waan itti amanu sodaatu Oromticha gartee yaa obbolawwan kiyya nutuu gartee hafuurri waa xiqqoo qilleensi kan Oromummaa waa xiqqoo Finfinnee keessatti ni argamsiin jiran kana gartee kana egaa wanni wal nyaattuuf hin jirtu dachiin tun gartee bal'oo dachiin Oromoo tun amati 150 gartee nafxanyaa lafee duudaa taatee fi jirti ilaa hanga ammaatti Oromticha hin dadhabin Oromtitti hin dadhabin hangaraa bal'adhu Oromtichaaf hanga feetee gartee wanni tollee sini agalu nama fi gartee sagal gara gaggalchan jaan sagal reef kafiidha saniif akkanaan isin ijaa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh nagaan jiraadha bye.